Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota peejii awwal kadir app jedhu jalatti argamtan jechuudha. Akkam nagaa keessanii jirtu nageenyi kiyya bakka jirtanitti isin hojjetan jira. Egaa aballee waan tokko waan isin fayyadu tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera jechuudha. Innis maal yoo jettane haala biyya alaa ittiin deemanuu fi wantoota nama barbaachisu jechuudha. Seera duraanirraa seerri haaromfamee kan bahe jechuudha. Ragaalee argadhee tokko tokkorraa barreessee jechoota ijoo tokko tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera jechuudha. Kunis baay'ee isin fayyada jedheetanii yaada. Sheer walii gootanee warra dhagahin biraan geessan jechuudha. Warra dhageessan silaa dhageessanii seera haaraa bahe irratti jechuudha. Haala biyya alaa ittiin deemanuu fi biyyootan adeemuuf danda'an biyyoota kamiif kami kan jedhamu walumaan ilaalla jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya haga dhumaatti akkanaa waliin turtanu kabaja guddaan isin affeera. Sheer waliif godhaan isiniin jedha. Egaan Itoophiyaan kamuu namni Itoophiyaa kamuu jechuudha. Hojjetaan manaa kan deemu yoo ta'e ejensiidhaan kan deemu jechuudha. Egaa kan waliigalteen godhame jechuudha. Kan waliigalteen godhame biyya sadiitu jira jechuudha. Kana keessaa tokko Suud Arabiyaadha. Kan biraa immoo Kuwaatarii. Inni sadaffaan immoo Joordan jechuudha. Joordan yoo ta'u biyya sadan kana waliin waliigalteen kan godhame yoo ta'u gara biyya kana sadanii deemuun ni danda'ama jechuudha. Kaffaltiin isaanii hojjennee yoo laallu egaa Kuwaatar karaa lamaan kan keesseetii jirtu. Inni tokkoffaan hojjechuu manaa 1,200 maallaqa Kuwaatar jechuudha. Inni lammaffaan ammoo kunuunsa kan godhan yookaan namoota gurguddaa kan kunuunsan jechuudha. Gatiin 1,300 maallaqa Kuwaatar jechuudha. Kan biraa immoo Joordan. Egaa Joordan kan ka'an doolaaraanii doolaara 225 hojjetaa haaraadhaaf. Eeganaa immoo hojjetaa kan beekanii fi hojjetaa kan beekumsa qaban jechuudha. Doolaara 250 jechuudha. Egaa yeroo darbee Suud Arabiyaa irratti rakkoon damoosaa ciqiqqee uumee ture jechuudha. Haa ta'u malee gatii kanumaan murteessaniiti kan jiran jechuudha. Gatiin gara 1,000 ol jedhee ture jechuudha. Ammas namni baay'een qirreetaa isaanii dhiyeessuutti argaman jechuudha. Egaa dhiyeessuutti argaman jechuudha. Egaa biyya sadan kana keessaa fooyyaa qaba jedhee kanin yaadu Kuwaatar 1,200 jechuudha. Kan Suudii 200 caalaa. Jijjiirraan birri isaanii kan Kuwaatarii fi Suudiin tokko yookaan walqixa jechuudha. Kan biraa immoo leenjiin kan kennamu naannoo hunda jira jechuudha. Isaa gara boodaattan isinitti hima. Amma gara baasiitti dabarfanna jechuudha. Baatii hojjetaa fi hojjechiisaa irratti baasiin kan cufamu jechuudha. Gara hojjechiisaatii fi hojjetaadhaan kan cufamu jechuudha. Gara hojjechiisaatiin kan cufamu baasiin yookaan waciin biyyaa gaafa bahu eegalee tikkeettii xiyyaaraa, eeyyama hojii, eeyyama jireenyaa fi eeyyama jireenyaa, oolmaa hojii, eeganaa kan mana yaalaa, paaswoordii haaromsuu qabee kan kaffalu hojjechiisaadha jechuudha. Hojjetaan ammoo kan baasu osoo biyyaa hin bahin kan bahu paaswoordii fi sartifikeetii qorannoo yaalaa hojjetaatu baasa jechuudha osoo biyyaa hin bahini. Eeganaa kan biraa immoo hojjetaan biyyaa bahee bakka deemuuf ka'ee erga gahee osoo hin dalagin nan deebi'a yoo jedhe yookaan wal ta'uu yookaan didan ta'e jechuudha. Kasaaraan hojjetaa irratti
murtaa'a jechuudha. Hojjetaatu baasa jechuudha. Haala kanaan kan farramane. Egaa kan biraa immoo hojjechiisaan tokko hojjetaa erga fuudhee hamma hojiin inni jalqabutti baasiin isarra jechuudha. Kan namticha fudhate sanaati jechuudha. Akkanatti farraman jechuudha. Egaa amma immoo gara leenjiitti dhufna jechuudha. Gara biyya alaa nama deemuuf leenjiin kennamu bakka saditti kaa'ameera jechuudha. Kan manaan wal qabatu hojii manaa keessaa fi hojii kunuunsaati. Leenjii kana keessa waa baay'eetu jira. Namni tokko leenjii kanatti galuuf sartifikeetii ministirii qabaachuu qaba jechuudha. Yookaan kutaa 8 xumuree waraqaa kutaa 8 qabaachuudha qaba jechuudha. Egaa akka duraatii miti nama barate fedha jechuudha. Egaa leenjiin kun naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa naannolee biraa hundatti kan kennamaa jiru jechuudha. Ammaan immoo naannoo Oromiyaa irraa wanna tokko ilaalla jechuudha. Leenjiin kun naannoo Oromiyaa kan kennamu bakka 27 jechuudha. Naannoo biraa irratti yoo ilaalle gadaanaadha jechuudha. Naannoon Oromiyaa irratti bakka 27 guutuutti kennamaadha jechuudha. Amma naannoo biraa irratti haganan gahu jechuudha. Keessaa maqaa isaanii muraasa irraa isiniif waama jechuudha. Waa yeroo na dheeressuuf garuu guutuu isaan qaba jechuudha. Maqaa isaanii dha'uus ni danda'a. Amma muraasan isiniif dhaha jechuudha. Maqaan isaanii jechuudha. Tokkoffaa Haromayaa, Asallaa, Shaashamannee, Martii, Bishooftuu, Jimmaa, Mattuu, Naqamtee, Adaamaa, Amboo, Sabbataa, Walisoo, Aggaaroo, Adolaa, Bullee, Carcar, Soodaree, Arsii Nageellee, Gimbii fi Wanjiitti leenjiin kun adeemaara jechuudha. Egaa leenjiin kun yeroo tokko biyya alaa nama deemee deebi'eef lammeessaa hin barbaachisu jechuudha. Wanni kun martinuu amma yeroo duraanii jechuudha. Karoora duraaniitiin namni waraqaa kutaa 8 son qabaatanii sartifikeetii adda addaa ton qabaatanii eeyyamni isinii godhameenaan namni yoo deemtanii lammeessaa deebi'uuf gara biyyoota alaa gara biyya dhuftan irraa gara biraatti immoo yoo deemuu barbaadan jechuudha. Leenjiin kunii fi wanni barbaachisu kun marti isin hin gaafatamu jechuudha. Kana fakkaataa seera haaraa irratti ba'ee haala kanaan farramaneeru jechuudha. Egaa seera kanarraa kan falmamus ni jira. Kan immoo itti daggafamus ni jira jechuudha. Yeroo tokko wanni muddes ni jira. Garuu haaluma kanaan farramamee jira jechuudha. Sheer waliif godhaatii isin fayyada jedheen qabadhee isiniif dhiyaadhe. Peejii keenya subscribe gochuun dagatina. Awwal Kadir app YouTube, Facebookas Awwal app. Wanneen har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma yeroo biraatiin hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.